Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV obsee Shawaa jirtu jirraa jechaa nagaa waaqayyo akkuma artan irratti siniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa jirra galata gooftay warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan maatii naataa isiniin jechuun barbaada warroonni na jajjabeessaa jirtanis eebbifamaa isiniin jedha warroonni immoo dura maatii naataa taatanis na jajjabeessaa warroonni maatii naan ta'anis akkuma argitan kana kunoo bokkaan roobaa jira jechuudha. Baay'ee roobaa jira. Biyya Dubaay akkuma beekamu bokkaan baay'een roobu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi irra jiriisa bokkaa otoo hin taane aduudha jechuudha. Muqatii baay'ataa baay'ee roobaa jechuudha. Akka biyyoota hambiraasanii baay'ee hin qorru jechuudha. Biyyi kuni baay'ee ho'achuudha baay'ee dhugaa dubbachuuf kan dubbadhu caala baay'ee ho'achuudha biyyi Dubaay kuni garuu galata waaqayyoo kaleessa ganama jammaree jechuudha ganama jammaree aga sa'aatii kana kunoo irrooba jechuudha irrooba galata waaqayyoo baay'ee biyyi Dubaay akka biyya kaanii miti qilleensi ishii ho'a hin qabdi baay'ee qabdi nama ka hindandeenya jedhetu biyya Dubaay keessa jiraata jechuudha maaliif hojjetta dabbaloota koo baay'ee noo'a dhugaa dubbachuuf baay'ee ho'a biyya Dubaay baay'ee ho'a nama dadhabsaa yaa jireenya biyya ormaa kun akkuma nama dadhabsu garuu biyya Dubaay immoo hadduma bu'aa bayii jireenya ormaa akka qabnu hin beekna hundi keenya garuu immoo biyya kana sirriidhumatti adda jechuudha sirrumatti jechuudha. Kun akkana jira arrammoo lalisaa fakkaatee kun akkuma argitan kana bakka hin jiramti lafni qorree iddoo saarree kun akkuma argitan baalli isaa baay'ee namatti tola jechuudha. Lasilis jedhee dirqeen jedhu lafni gizee jiidhee dhugaa rabbi lafatti irree dhalli namaa gad ulfaata jechuudha. Gaafa garuu aduun akka malee ba'u gaafa aduun jabaatee ba'u dhalli namaarree lafarratti ulfaatu dhugaa maaliif dadhabbii jira bakka muqatii sun baay'ee ho'isuun gadma harkisaa kanaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Gizee qorraa kana wayya jechuudha maaliif gizee qorraa maaliif wayya hojjettanii gizee qorraa kana xiqqooshii dadhabbiin amma kana miti. Amma kana baay'ee wanni naman jedhu ani immoo kun amma gibbiidhuma keessan jira jechuudha galgala gadi bee yaaduma gibbiidhuma keessan jira kana amma immoo akkuma beekamu ji'attaanu kana tsoomni isaaniitu dhufe oo'a mana namaan hin jedhamne dhufaa jira jechuudha tsoomni isaanii kun oo'a baay'ee oo'udha gizee tsooma isaanii kana akkuma beektan kaaslaa ji'attaanu kana amma tsoomni isaanii sunis seena garuu akkuma ka beekamu gizee tsoomaa kana baay'ee ho'achuudha baay'ee humnaa ho'aa hojiirra amma hojjechuu dadhabnutti kushiinaa keessarra amma dhaabbachuu dadhabnutti dhugaa baay'ee nama laaffisa waaqayyo ulfaatu garuu immoo isa keessatti inni nu gargaaree moo'icha nuuf kennee dandeettii nuuf kennee waan hundarratti obsa nuuf laate waaqayyo galanni isaan badin dhugaa isiniin jedha obboloota koo bakka jechuun gizee tokko ani waa'ee biyya ormaa kana gizee ilaalu baay'een gammada jechuudha maaliif hojjettanii bakka akka haadha ofiitti dadhabdee boqadhu namaan hin jennetti bakka maal taate yookuma dhukkubsadherree jettan yeessa dhukkubsatteedhanii naman gaafannetti bakka immoo dadhabbiin kee sun maalirraa kifeetiin kee ugaati kaffaamte maalirraa kaffaamte bakka namaan jedhu hin jirretti garuu waaqayyo nu gargaaree haala kam keessattuu nu baatee innumna keenya nuuf ta'ee ayyaana isaa nu baasee bakka haadhattis akka abbaattis dhugaa jajjabina nu kenne kana waaqayyo kana guddiseen galateeffadha dhugaani maaliif hoottanii alagaan alaguma ayyallaan ayyalluma maalta ayyallaa dhanqilee jedhee alagaan isaa alaguma maalta alagaa fira jedhee anjalassan jechuudha biyya ormaa kuni amma feetan yoo dadhabdaniyyuu haatoo fi dhugaa isinitti haatoo fi hamma fees ta'u dadhabbii ilmoo ishii wayin immoo dhukkuba ilmoo ishii wayin immoo yaada ilmoo ishii keessa jiru san hin beekte jechuudha. Ani gizee tokko dhugaa biyya ormaa kana keessatti
akkaataa isaan ijoollee ofii itti ilaalan akkaataa fakkeenyaaf mana tokkotti gizee shamarran tokko jechuudha dubartiin takka waan guddaa wayii akka oliif fuune kaanni isatti minaanuma nyaatan irree ruuziidhuma ba'uuf irree saanii guddaa akka oliif fuune hin dhoowwu jechuudha. Hin dhoowwu koottaa habaluu waamaa habaluu laafuudhu jedhanii nu waamsisu jechuudha. Maaliif ani isaanii akka goddaamtu hin beeku nuti garuu akka waan kunoo namarraa uumamnee tokkotti akka waan inuu namarraa uumamnee inni hin jenne tokkotti nu laalu jechuudha. Garuu nus koottuun jiraannaa hin jijjiiramne hin guddanne biyya kana dhufna. Namni garuu akkasitti ani nu banne baay'eetu jira jechuudha biyya ormaa keessatti. Kanaaf waaqayyo itoo nu gargaaruu baate dhaloota biyya ormaa kana keessa dhufne dhaloonni kamiyyuu jiraachuu hin danda'an jedhani. Maaliif waaqayyotu nu gargaare bu'aa bayii keessatti haala mijatu keessatti waaqayyo nu gargaare kallattii kamiin nu faana ta'ee nuti nama jiraatu taanee jirra. Waaqayyo ulfaatu baay'een dammoo baay'een ijoolleen teenya biyya shamarran biyya ormaa jiru dhugaa akka shaamati nuti dhalootaaf ofii keenyaaf akka shaamatti baqnee dhalootaaf ifa taana. Ofii keenya akka shaamatti baqneet dhalootaaf jireenya taana. Ofii keenya akka shaamatti baqneet garuu dhaloota jiraachisuu dandeenya jechuudha. Dhugaa waaqa jiraataa gizee tokko baay'ee waa'ee keenya gizeen yaadadhu nan keessatti jechuudha asaaba guddaa natti maaliif baay'ee narra ofii isaaniitiin muka fakkaatanii ejjechuu dadhabanii dafqi isaaniitiin humna isaaniitiin malkii isaaniitiin waan hunda isaanii fixatanii biyya irratti immoo nama ambiraan gammachiisu meeqatu jira. Dhugaa waaqa jiraataa garuu nuuf namni kana nuun argu baay'ee nama gaafa asiteenye suuraa achi arginu sinitti tolee hin bareedduu baay'ee sinirraa bareedee nuun jedhu nuti garuu waaqayyo haa galatu heeyyen baay'een immoo akkasumatti akkuma kun hin bareede jedhanii suuratti hoggaa argan namni namatti deebisu baay'een immoo otoo hin bareedinuu of babbareechayuu wanta appilikeeshinii adda addaa keessa galchee of babbareechee kan maatitti yookaan immoo ijoollee hiriyoota biyya isaaniitti erganiitoo mul'isanii namni isa malaalee suuruma sallaalee wayiin kaameraan bareeche wayiin waan tokko sallaalee dhalli namaa maal jedha hin bareedduu baay'ee isinitti tolee jedhu garuu keessummaan keessa namaan beekne eelee dhaabuu kajeeladhaan nuti garuu keessa keenyaan beeknuu fi waaqayyoon bichaadha. Garuu immoo nuti nama nuti utuma dadhabnus dhugaan wanta tokko keessa tokko ofitti gammadu utuma dadhabnu utuma uffisnu utuma baqqaa dadhabbii guddaa qabnu dhaloota baay'eedhaaf irree ifa taane jechuudha. Kanan na gammachiisaan maatii keenya hin gargaarraa wantoota hundaan baqqaa kallattii kamiin waan nu danda'ame isaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kanammoo inni akka wanta san hojjennee akka wanta san irratti mul'atu inni nu godhe waaqayyo na ulfaatu. Utoo inni irraa akka achi nu kaasee akeeka isaa ta'uu baatee as ga'uu baanne namni tokkollee jechuudha. Namni tokkollee wanta tokko gochuu hin danda'u. Garuu waaqayyo waan nu akeekeef iddoo kana waan nu laateef as geenye jirra. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboloota koo jabaadhaa. Fuundura kana amma Ramadaan dhufaa jira ji'a takkitti tafee obsaan maan dandeettiidhumaan ji'a takkitti kana waaqayyo nu gargaare jenneetuma waaquma kadhachuudha. Nan beeka Ramadaan keessatti ijoollee baay'een sa'aatii 24 sa'aatii kushinaa keessa ejjetanii jira. Maaliif ganama sa'aatii fakkeenyaaf sa'aatii 6tti yookaan sa'aatii 7tti akka keenyatti gisee misaa hojii seenanii kushinaa seenanii galgala muluu wajji bulanii ganama akka sa'a 5tti rafanii yookaan immoo sa'aatii 10tti ganama kaanii ganama akka biyya ormaa kanatti yookaan akka Itoophiyaa sa'aatii 10tti rafanii sa'a 3tti faa namni ka'eetoo hojii lammata kushinatti deebi'u jira jechuudha. Hirriba gahaa otoo hin argatiin dadhabbii isaanii dhiquu wantoota baay'eetu jira kan beekama biyya kana Ramadaan isaan irratti biyya kana keessatti dhugaa akka biyya keenyaa miti. Kanaaf homaa miti jabaadhaa waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Waanan jechuun waggaarraa waggaattuu darbanii ji'oota sanuu lakkoofsisuun waan guddaadha. Waaqayyo ulfaatu akkasas niin jedha. Akkuma immoo ho'ii jiru ji'oota tokkoof ji'oota lama akkas qorri jira. Garuu immoo amma nu bira guyyaa lamaaf roobni akka malee jira jechuudha. Galata rabbiin rooba amma kun hunda'u xiqqoo qaqqabatee caamnan anu alatti gabbee viidiyoo yaaduma tokko irratti kennuudhaaf jechuudha.
akkas fakkaata daawwattoota dhaggeeffattoota koo baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa warroonni immoo obsee shawaatiif haaraa taatan like share subscribe godhaatiin jajjabeessaa fuulduratti dhugaa waqa jiraata xiqqaalistini gala yeroo gabaabaa yeroo baay'ee dheeras miti yeroo gabaabas miti yeroo gidduu galeessa yeroon qaba yeroo dhiyoos miti yeroo fagoos miti gidduman jira gara biyyaa galuudha jechuudha waaqayyo na gargaara giseen biyya galee wanta babbareedaa wanta barbaadaniin diraamaadhaan wanta sin barbaachisen dhugaa rabbiiti wanta kan in hojjetaman jettanii koomentii koo jalatti na barreessitanii hojiidha sin biraan ga'uudha zigijjuun qaba nan hojjedha sunumti bichaan na ajajaa isiniin jedha ammasitti garuu ammoo biyya ormaa kana jirutti na jajjabeechaa na faana ta'a yaada kiyya irratti immoo dogongoran qabaadhe koomentii na barreessa isiniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sinan kabajaa gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutti horaa bulaa